Ulfaatinni qaama daa'immanii tokko tokko maaliif dabaluu dida kan jedhu ilaallarra. Akkuma beektan egaa maatiin tokko tokko ulfaatinni qaama daa'imaa kun sirrii miti xiqqaadha hin dabalu kan jedhu yeroo hedduu kompileen godhu. Mee waa'ee kanaa maaltu fidaa? Maal beekuu qabu maatiin kan jedhu ilaalla. Akka armaan gaditti na hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dooktara Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii barnoota hedduurraa argadhaa jechuun barbaada. Egaa akkuma amma jedhee maatiin daa'imni koo qaamni isaa dabaluu didee ulfaatinni isaa hin dabalu jedhanii kompileen godhu. Haa ta'u malee jalqaba wanti beekuu qaban tokko jira. Innis akkuma biftii fi amalli daa'immanii garaagarummaa qabu, furdinni qaama isaaniis garaagarummaa qaba. Daa'imni tokko ariitii guddina mataa isaa kan of danda'e qabaata. Sababni garaagarummaa kunis tarii haala nyaataa ta'uu danda'a, qacceen kan deemu ta'uu danda'a, dalagaa hormoonota adda addaa ta'uu danda'a, fayyummaa qaamaa fi gosa qaamaa namni sun uumamaan qabu kan kana fakkaatan irratti hundaa'a. Ulfaatinni qaamaa nam tokko jechuudha. Akkuma beektan namni hundumtuu nyaatee hin furdatu. Tokko tokko immoo baay'ee nyaates kan hin furdanne jira. Nyaanni qofaan murteessaa miti jechuudha. Furdinaaf qal'ina nama tokkoof. Wantoonni adda addaa kan ulfaatina qaama namaa murteessan hedduu jiru waan ta'eef. Akkuma nama jedhe hormoonota adda addaa akkasumas haala nyaataa, qacceen, abbaan qal'aa ta'e ilmi qal'aa ta'uunsaa hin oolu. Maatiin furdoo ta'an ijoolleen isaanii furdoo ta'uun isaanii hin oolu. Mee inni garbiraan gosa qaamaadha. Namni tokko gosa qaamaa inni uumamaan qabu waa'ee qaama nama sanaa ni murteessa. Namoonni tokko tokko qaqalloo fi dhedheeroodha. Qaqalloo fi dhedheeroo kan ta'anii gosni akkasii aanni isaanii yookaan kaaloonni isaanii hedduun furdinarra gara dheerinaa deema waan ta'eef qaqalloo dhedheeroo ta'u. Ektoomorfis jedhamu isaan kun. Kanneen kaan immoo kan meesoomorfis jedhaman immoo ulfaatinni fi dheerinni qaama isaanii wal madaalee kan deemudha. Kanneen indoomorfis jedhamu immoo osoo baay'ee nyaatin xiqqooma nyaatanii fufurdoo garuu baay'ee dhedheeroo kan hin taane kanneen akkasii jechuudha. Gosni akkasii aanni isaanii hedduun gara dheerina qaamaa osoo hin taane gara furdina qaamaa deema. Fufurdoodha garuu dhedheeroo miti. Walakkaan immoo miksidiidha. Kanneen armaan olii wal makaa ektoomorfis, meesoomorfis, indoomorfis, miksidii jedhama isaan kun egaa. Kun egaa gosa qaama namni sun uumamaan kan qabu nyaata irratti kan hundaa'u miti jechuudha. Maatiin hedduun mucaan koo ulfaatinni isaa dabaluu dide jedhanii kan isaan komatan yeroo hedduu rakkoo godhatee miti. Yookaan abbaatti baheetii yookaan haadhatti baheetii yookaan immoo gosa qaama saafaatu ektoomorfiidha jechuudha. Qaqalloo fi dhedheeroo kan ta'an waan ta'aniif ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa daa'imman tokko tokko osooma nyaataa fi kunuunsa kanneen biroo wajjin walqixa argatanii sababa gosa qaamaa uumamaan qaban irratti hundaa'uudhaan daa'imman tokko tokko furdoo tokko tokko ammoo qaqalloo ta'uu danda'u. Haaluma kanaan daa'ima tokko daa'ima biraa waliin wal bira qabanii ilaaluu osoo hin taane ulfaatinaa fi dheerina isaanii akka umurii fi saala isaaniitti madaaluutu barbaachisaadha. Akka mucaa baluu furdachuu didee hin qallatee maal hin barbaachisu jechuudha. Inni guddaan kan nuti ilaaluu qabnu umurii isaaf saala isaa akkasatti akkamidha ulfaatinni isaa kan jedhu ilaaluu qabna. Akkaataa umurii isaanii fi saala isaaniidhaan ulfaatinni isaanii akka umurii isaaniitti sirrii moo sirrii miti kan jedhu kan ilaaluu qabnu malee ijoollee biraa wajjin kompeer gochuu hin qabnu jechuudha. Haa ta'u malee egaa ulfaatinni qaama daa'imaa akkaataa umurii fi saala isaatti ilaallee hanguma xiqqaa umurii sanaaf saala sanarraa eegamu gadi yoo ta'e daa'imni sun sirriima ulfaatinni isaa dabalaa hin jiru jenna. Akkaataa umurii isaaniitti ilaallee hanguma xiqqoo ta'uu qaban illee hin taane taanaan xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf dhalatanii guyyaa muraasaaf hir'ataa deemu waan ta'eef guyyaa muraasaa booda xinnoo deebanii dabalu. Kanaaf dhalatanii naannoo torbee lamaa ulfaatina ittiin dhalatan qaqqabuu hin dandeenye yoo ta'e sirrii miti. Daa'imni tokko yeroo dhalatu kiiloon isaa 3 yoo ta'e xiqqoo hir'ataa deemuudhaan naannoo guyyaa 5-6 deebee immoo dabaluudhaan naannoo guyyaa 10-14 ulfaatina ittiin dhalate deebee gonfata. Kanaaf naannoo torbee lama ulfaatina ittiin dhalate deebee hin gonfanne taanaan rakkoon jira. Sana boodas ji'a 3 jalqabaa ji'a 1 hanga ji'a 3 jechuudha. Guyyaatti giraama 20 hin dabale taanaan rakkoo jira. Ji'a 3 hanga ji'a 6tti immoo guyyaa guyyaan giraama 15 hin dabale taanaan rakkoon jira. Akkasumas naannoo ji'a 6 ulfaatinni ittiin dhalatan harka 2 hin daballe yoo ta'e naannoo waggaa tokkoo immoo ulfaatinni ittiin dhalatan
harka sadiin dabale yoo ta'e rakkoo jira. Yeroo dhalatan 3 yoo ta'e naannoo ji'a 6 ta'u naannoo waggaa tokko 9 ta'u jechuudha. Kan hin taane ta'an rakkoo jira jechuudha. Daa'imni tokko ulfaatinni qaama isaa akkaataa umurii isaadhaan hanga eegamu gadi yoo ta'e, hanga eegamu isa xiqqaa gadi yoo ta'e dhibeen jira jechuudha. Wanti kana fidan keessaa inni jalqabaa sababoota nyaata wajjin wal qabatanidha. Inni jalqabaa hanqina nyaataadha jechuudha. Daa'imni tokko guddinaaf wantoota qaamni isaa barbaadu kaaloorii gahaa argachuu qaba. Mineraalota, vaayitaaminoota akkasumas pirootiinii, kaarboohayidireetii, faatii, kaaloorii qaamni isaa barbaadu argachuu qaba. Kunis egaa sababa hanqina nyaataa mana keessa jiruunis haa ta'u, haala jireenya rakkisaa fakkeenyaaf wal waraansa, rakkoo nageenyaa sababa kana kanaan akkasumas dhiyeessiin nyaataa kan sirrii hin taane yoo ta'e, fakkeenyaaf yeroo ta'e nyaanni argama, yeroo ta'e immoo bada yoo ta'e, food insecurity yoo jiraate jechuudha. Akkasumas gosti nyaata daa'imni sun nyaatu gosuma tokko qofa yoo ta'e, gosuma tokko qofa nyaannaan nyaata gahaa hin argatu jechuudha daa'imni sun. Kanaaf hanqinni nyaataa kun ulfaatinni qaamaa akka xiqqaatu taasisuu danda'a. Akkasumas daa'imman xixiqqoof yeroo hedduu akka isaan ulfaatinni isaanii hin daballe kan godhu aannan daakuu seeraan bulbuluu dhabuudha. Hanga bishaan ittiin bulbuluu qabaniin bulbuluu dhabanii daakuu aannaniitti yookaan aannan xaasaa foormulaatti bishaan itti baay'isuun yoo bulbulan mucaan sun bishaanuma dhugama malee aannan argataa jiru waan ta'eef ulfaatinni isaa hin dabalu. Kanaaf hanga jedhamee olis gadis ta'uu hin qabu hanga jedhameen bulbuluu barbaachisa jechuudha. Inni gara biraan nyaata dammaqinaan fudhachuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf sababa naannoo afaanii rakkoon jiru kanneen akka cleft lip, cleft palate, yeroo dhalatan tariitii ukkamamanii yookaan affanamanii cerebral palsy yookaan sammuurra miidhaan ga'e yoo ta'e sirriitti nyaachuu dhiisuu danda'u. Kun immoo osoma nyaanni jiru akka ulfaatinni isaanii hin daballe isaan taasisa jechuudha. Inni lammaffaan sababoota dhibee fayyaa wajjin wal qabatanidha. Tokko osoo yeroon hin gahin dhalachuufaadha. Premature ta'uu daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalatan sababa maashaaleen liqimsuu fi harma yookaan aannan xuuxuu guutummaatti hin guddanneef hin jabaanneef yeroo nyaata fudhatan yookaan yeroo harma luugan sirriitti fudhachuu dhiisuu danda'u. Kun immoo ulfaatinni isaanii akka hin daballe taasisuu danda'a. Garbiroon dhibee daddarboo yeroo dheeraadha. Dhibeewwan fayyaa kan daddarban kan yeroo dheeraa namarra turan. Daa'imni yoo dhibee HIV, dhibee TB, dhibee garaa kaasaa yeroo dheeraa irra turu yoo qabaate ulfaatinni qaama isaa dabaluu dhiisuu qofa osoo hin ta'in inni irra tayyu. Akkasumas dhibee onnee fa'aadha. Daa'imni dhibee onnee qabu tokko qaamni isaa kaaloorii hedduu barbaada. Lammaffaa immoo nafa argana waan ta'eef sirriitti nyaachuu hin danda'u. Garaachisaas nyaata sirriitti ofitti fudhachuu hin danda'u. Kanaaf ulfaatinni qaama isaanii hin dabalu. Akkasumas dhibee garaachaa fa'aa kan qaban daa'imman dhibee garaachaa qaban dhibeen garaachaa jiraannaan soorata sirriitti hin bulleessanii dabalataanis dhibee tiruu dhibee adda addaa kanneen akka celiac disease, cystic fibrosis kanneen kana fakkaatan jedhaman soorata bulleessuu irratti dhiibbaa cimaa waan uumaniif daa'imni ulfaatinni qaama isaa dabaluu dhiisuu danda'a jechuudha. Garbiroon immoo dhibee qaccee akkasumas dhibee hormoonii wajjin wal qabatudha. Dhibee qaccee hin deeman yookaan kan sanyii hin deeman akkasumas kan hormoonii wajjin wal qabatu. Dhibee qaccee yookaan sanyii hin deeman jiru rakkoo dhalootaan dhufan jechuudha. Metabolic disorders kanneen jedhaman genetic and metabolic disorders nyaata isaan nyaatan sirriitti akka hin bulleessine akkasumas enzaayimoonni adda addaa hanqatanii nyaata isaan nyaatan gara kaalooriitti akka hin jiraanne kan taasisan jiru. Isaan kun jiraannaan dhibee hanqina hormoonii yookaan baay'ina hormoonii wajjin wal qabatan. Fakkeenyaaf daa'imni xannachi taayiroodii isaa hormoonii hedduu oomishu yookaan hyperthyroidismiin jiraannaan ulfaatinni qaama isaanii hin dabalu. Osuma nyaatanii qallataa deemu jechuudha. Garbiraan rakkoolee hawaasummaa fi haala naannoo. Haala jireenyaa daa'imni haala hiyyummaa keessatti guddate akkasumas maatii deeggarsa hin qabne keessatti guddate hanqina nyaataa fi dhibee fayyaa adda addaaf saaxilamoodha. Akkasumas immoo qorannoon hedduun ijoollee magaalaa jiraatan irra ijoollee baadiyyaa jiraatantu ulfaatinni qaama isaanii hin dabaludha. Sababa haala naannoo fi dhiyeessii nyaataa baadiyyaatti yeroo murtaa'e tokko rakkisaa waan ta'uuf. Inni garbiraan immoo maatii irraa gorsa gahaa argachuu dhabuu daa'imaa yeroo tokko ulfaatinni daa'imaa sababa gorsa gahaa haadhaaf abbaa irraa argachuu dhabuudhaan dhufuu danda'a. Haala itti nyaata nyaatan yeroo nyaataa maal gochuu akka qaban adeemsa nyaataa dabalatamaa waan kana barsiisuu waan dhabaniif mudachuu danda'a jechuudha.
Akka furmaataatti garuu kan beekuu qabnu inni guddaan akkuma nama jedhee ijoolleen hedduun maatiin isaa daa'imni kun ulfaatinni isaa xiqqaadha jedhan hedduun isaanii nagaadha noormaaliidha jechuudha. Yeroo ulfaatina isaanii umurii isaaniif ilaalu. Callisanii daa'ima ollaa jiru wajjin kompeer godhaniitu akkas jedhu malee daa'imni nagaa. Kanaaf ulfaatina haga barbaadamu dabaluu dhabuun mallattoodha malee ofii dhibee miti. Jalqaba ulfaatina daa'imaa ilaallee umurii isaa wajjin hin madaaluu jennee mallattoodha waan ta'eef wanti kun maaltu akka kana fide adda baasnee sirreessuu gaafata. Yoo dhuguma ulfaatinni sun xiqqaadha ta'e maaltu fide kan jedhudha. Ulfaatinni xiqqaa ta'uun ofii dhibeetu hin ta'in mallattoodha. Kanaaf jalqaba ulfaatinni daa'imaa hanga eegamu gadi ta'uusaa ogeessi fayyaa mirkaneessuu qaba. Sanaa booda maaltu akka fide immoo adda baasanii sirreessu. Fakkeenyaaf hanqina nyaataa qofaa taanaan yaala deebisanii nyaachisuu kan niwutirishinal riihabiliteeshinii barbaada. Dhibee fayyaa adda addaa sana taanaan immoo dhibee fayyaa sana adda baasanii sirreessuun akka ulfaatinni isaanii dabalu taasisuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.